namni sagalee koo kana dhageessan adaraa waaqayyo sheer koppilinginaa godha adaraa rabbi mucaan kun mucaa keenya miti mucaan kun mucaa ummataa miti mucaan kun mucaa oromoo miti adaraa rabbi namicha sirratti argitan kana footoo isaa jechuudha imbaasiin isaadha keessanis asoosiisaan jira nu eeggadha obsaan jedha mucaan reenfishii galuu danda'a kan jedhanii barreessan dabdaabbeen torbee sadiif deema maatiin garuu reenfa eegichaaf ji'a meeqatti fudhachuu jira isaan immoo chirraa jedhanii jiru adaraa waaqayyo mubaarakiin callisin adaraa rabbi namicha sirratti argitu kana reenfa obboleettii keenya hundumti keessanuu mucaa kanaaf baha sagalee ta'aafi hundumti keessanuu mucaa kanaaf furmaan akka laatamu namicha kana namni dubbisuu dandeessan bilbila isaa siniifan kenna mubaarak musammaa adaraa waaqayyo na dubbisi reenfa obboleettii keenya akka galu kan ajjeesanirra kan immoo reenfashii tursiisantu caala jechuudha akkas taatee duute ofiin of ajjeestee jedhu adaraa waaqayyo adaraa rabbi sheer koppilingi godhaatii dhimma laallatu biraan ga'a nuti nama argannee jirra beeruut keessaa nama ishee gargaaree bukkee dhaabbatee jara imbaasii bukkee dhaabbatee gara biyyaa galchu argatanii jiran maatiin jechuudha garuu namichi lookeeshinii kennuudhaafi bakka reenfichi jiru himuu fi qaadanyaa miti namichi immoo isa kanaadha jechuudha adaraa waaqayyo sheer koppilingi godha ani dadhabee baqa sheer koppilingi godha Mubarak musamma biraanis naagaha namichi isa kana bilbila sanaan kennaa fi bakka reenfi mucaa jiru sun akka lookeeshinii nu hen erguudha kan nuti barbaannu waan isaan irra jiran akka nutti himuudha silkiin kaasaa innaa tokkoon dubbata innaa tokko namatti cufa jechuudha namichi isa kanaadha adaraa waaqayyo sheer koppilingi godha namni lubbuudhaan jirtan hundumti keessanuu footoo mucaa kanaa godhadha inde imbaate ishiinis akkuma keenyaan hojjedha jettee biyya shirraa baate ko biyya namaa keessatti kan isheen duute maatiin taa'ee reenfa eeggachaa jiru waan gaarii kam seetan reenfa eeganii gana kan duutirraa taani reenfa ji'a meeqa eegani ishi akkam kanaaf sheer koppilingi godha hundumti keessanuu mubaarak musammaa biraangaa dhimma mucaa kana adaraa waaqayyoon callisina hundu keessanuu an ofii koo qarshiitti guuteen namichatti hin bilbilaa gaafa fedhen kaasaa gaafa fedhe immoo kaasee nu eeggadha obsaan amma yoomitti akka eeggannu maalirra akka jiran dubbachuun barbaadu waan ta'eef ifa godhee akka nu dubbatu jechuudha akkuma isin asirra argitanu isaan kan jedhanu dhukkubsatteeti jedhu gara inni kaan immoo masqaliidhaan of ajjeeste jedhu namni ortodoksiin akkasitti of hin ajjeesu jechuudha hin beekna waan ta'eef wanna isaan godhaniin beeknu kana hunda callisnee jira garuu reenfa isiniif gala waan jedhaniif maatiin hobsaan reenfa bichaadha kan eeggataa jiru pilis koppilingi sheer gochuudhaan obboleettii keenya kana sagalee ta'a mubaarak musammaa biraan naagaha lookeeshinis waan hundumaa akka inni nu ergu kan isa gaafanne namichi kun nu deebisaan jiru nutti dubbachaa jiru inni kan biraan immoo mubaarak musammaa WhatsAppidhaan si dubbisee jira qaxitaallee bilbila isaa bilbilee jalaa kaasaa jiru waan ta'eef adaraa waaqayyo sagalee koo kana mubaarak musammaa biraanis mana isaa seenuus yaadeen jira mana isaa garuu na seensisu nan barreessa garuu namni ol na baasu hin jiru adaraa waaqayyo sagalee koo kana sheer koppilingi godha obboleettii keenya kana sagalee ataanu imimmaan maatishii kana qorsinuu fi ilmoo isaanii argatanii awwaallatanii boqonnaa argatanii isaanis amma yoomitti